obbolaan keenya Islaamaa dayyuusii fi doqi jannata dhaabuu jedhe. Sodaataa fi doqi jannata dhaabuu. Gama kiristaanaatiinis warra sodaataa hiriira keessa hambisaa jedhe. Oromoonis sodaataa fi nama mirga isaa hin falmannetti intala isaa gurgure. Kana jechuun falmachuu dhabuun lafa birattis nama birattis uumaa birattis cubbuudha. Dhumarratti kan hin jedhu biyyee fi biyya abbaa isaa falmachuuf lafaa fi lafee abbaa isaa falmachuuf qofaan Oromoon qulqulluun kumaatamaan ammayyuu mana hidhaa jira. Mootummaan kun biyya hunduma keenyaafuu ta'a. Biyya nageenya mootummaa kanaafuu ta'a. Biyya isaanii hin barcumarra bulchitu yoo barbaadu ta'e ilmaan Oromoo nagaadhaan qe'ee isaanii irra jiraatan hidhuu haa dhaabu, warra hidhame haa hiiku. Oromoon uumaa fi uumama waliin seera hariiroo muka gaarranii, bineensa gaarranii, bishaan waliin, lubbuu qabeeyyii warra lubbuu hin qabne waliin hunda waliin hariiroon isaa seeraan kan tolfame. Nama keenya miti. Nama keenya cubbuudhaan hidhamee mana hidhaatti dararamu miti. Hagamuu dheeratu guyyaan ishee dheerattus leenca 6 kiiloo leenca masaraa Minilik jiru bosona Oromiyaa keessaa humnaan qabamee hidhamee jiru hin hiiksise. Abjaa fa dabalata galatoomaa ulfaata.